yeroo itti fayyadamtanu mallattoo kana fideessin cinquu haala kamiin haala sirreeffachuu dandeessa. Yeroo itti fayyadamaa xangaa fakkeenyaaf appii yoo ta'e haala kanaan maqaa appii gubbaatti ganjallaatti immoo mallattoolee lamman kana sitti fida jechuudha. Mallattoo kana haala kamiin akka sirreeffachuu dandeessan maqaa appilikeeshinii gubbaa sinii kaa ganjallaatti immoo haala kanaan sinii kaa osuma appii fayyadamaa jirtanu TikTokii ta'e appilikeeshinii biroos ta'e jechuudha. Kana gaa haala kamiin akka sirreeffachuu dandeessan sin agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila irratti maqaa appiin fidu osoo bilbila fayyadamaa jirtanu haala kanaan sitti dhufa tokko tokko immoo appii maqaa appiitii wajjin haala kanaan sinii bahaa jechuudha. Kana hundaayyuu haala kamiin akka sirreessuu dandeessan isin agarsiisa. Siitingiilee sirreeffachuu qabdan isin barsaa namu. Egaa kana sirreessuudhaaf fakkeenyaaf appilikeeshinii yoo ta'e maal gootu siitingii bilbilaa eegisentanii gaa bilbila keessa irraa gaa siitingira seenu waan akkuma beektanu siitingirraa ol xaa'uudhaan bakka appii jedha kaanii tuqxu jechuudha yeroo takkaaf. Appilikeeshinii tuquudhaan gaa yeroo ol xaa'uudhaan TikTokii yoo ta'e TikTokii angaruu appii tokko isin agarsiisa. TikTokii yoo ta'e gaa fakkeenyaaf TikTokii akkas godhee isin cinqe yoo ta'e yeroo isin keessaa baatanii TikTokii isaa irra gaa siitingira seenu maal gootu siitingii bilbilaa eegisentanii TikTokii irra tuquudhaan appii isaa irra eega tuqxanii gaa storage bakka jeekaa tuquudhaan clear change ka jette harka mirgaa ka jettu kana cheechii tuqxu jechuudha. Clear data hin balleessinaa. Clear change ka jettu kana yookaan gubbaarratti dhufuu dandeessa kan namta akka change ka jettu kana clear change ka jettu ni qulqulleessitu jechuudha. Garuu TikTokii qofa isin agarsiisa isin appilikeeshinii inni irraa isinitti dhufe yookaan immoo appii hundaayyuu akkas gochuudhaan sirreessuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii hundaayyuu akkas yoo gootan isiniif sirraa jechuudha. Kabraa immoo yeroo takka bilbila irraa yoo isinitti dhufe bilbila keessan maal gootu bakka cufanuun gadi qabuudhaan gaa haala kanaan diimaa gadi qabdanii restore ka jedhe kana tuquudhaan ka asirra jiru kana yeroo takka cufuudhaan ofumaaf cufee banaa waa takka isin jalaa hin badu restore jechuudha. Akkasuma qoshashaa akka isinii qulqulleessu jechuudha. Haala sanaan akka isin sirreessitan garuu immoo yeroo appii irraa isinitti dhufe kana dudduubatti deebi'uu yoo barbaaddan mallattoo gubbaa kana close up ka jettu kaa tuquudhaan dudduubatti irraa deebitu jechuudha. Kana yoo isinitti dhufe suutumaan tuquudhaan dudduubatti deebitu. Haala kanaan akka sirreeffachuu dandeessan appii yoo ta'e clear change jalaa balleessaa bilbila yoo ta'e immoo restore godhaa yeroo tokko cufaa banaati isiniif sirraa isin